Akkam jirtu kabajamtoota Birraa Barii Miidiyaa, kun sagantaa ogbarruuti. Birraa Barii Miidiyaan torbanitti yeroo lama sagantaa ogbarruu karaa Birraa Barii Miidiyaa isiniif dhiyeessa. Kaayyoon ogbarruu sagantaa kanarratti isiniif dhiyaatu dogongora afaan Oromoo keessatti keessaa barreeffama afaan Oromoo keessatti mul'atu hir'isuudhaaf kaayyeeffatee kan qophaa'e sagantaa ajaa'ibaati. Sagantaa kana keessatti dogongora qubee afaan Oromoo, dogongora sirna tuqaalee, dogongora akkasumas gurguddeessaa fi walumaa galatti seerluga afaan Oromoo keessatti hanqinoota jiran tokko tokko ilaalaa kan deemnu yoo ta'u, kana keessatti jalqabarraa yookaan immoo beezirraa bu'uurarraa kaasnee qubeerraa kaasnee hanga barreeffama dheeraatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin akka turtan isin affeerraa. Jalqabaaf boqonnaa tokko qubee irraa tokko jennee kan eegallu ta'a jechuudha. Kanaaf namni yookaan immoo uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaas jirtan carraa barnoota dareetti argattanii fi argachuus carraa hin arganne sagantaa keenya kana hordofuudhaan afaan Oromoo barachuu sirriitti sirnaan qubeessuu danda'uu fi afaan Oromoo seerluga isaa eegnee qulqullinaan barreessuu haala itti barannu kan dandeessu waan ta'eef sagantaa keenya kana xiyyeeffannaadhaan akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerraa. Keessattuu ijoolleen Oromoo biyya alaa jirtan maatiin ijoolleen keessan karaa Birraa Barii Miidiyaa sagantaa ogbarruu kan akka isaan hordofan haala akka mijeessitaniif asumaan isin yaadachiifna. Birraa Bariin sagantaa ogbarruu barnoota afaan Oromoo yeroo hundaa kibxata sa'aatii 2 booda galgala jechuudha. Akkasumas dilbata sa'aatii 2 booda yeroo hundaa dhaabbataadhaan kan dhiyaatu waan ta'eef hanga itti fufiinsa sagantaa kennamu kana hundi keenyayyuu hordofnee hanqina qabnu afaan Oromoo sirnaan qubeessuu akkuma afaan Oromoo akkuma afaan kaanii seera mataa isaa qabaa, sirna mataa isaa qabaa, seeraa fi sirna mataa isaa kan eegnee seerluga isaa eegnee qulqullinaan akka barreessinuuf kan nu dandeessisu barnoonni bifa ifaa fi gabaabaa ta'een yeroo yerootti isinii kennamu akka hordoftan waamicha isinii goona. Kallattiidhaan gara barnoota keenya irraatti yeroo deemnu tokko jenneetiin eegallaa. Barnoota keenya irraa boqonnaa tokko qubee gurguddaa afaan Oromoo jennee eegallaa jechuudha. Qubeen gurguddaan afaan Oromoo akkuma argitan hundi keenyayyuu beeknu abaa irraa ka'ee hanga zaatti kan jirudha. Qubee gurguddaa afaan Oromoo akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Capital letters qubee gurguddaa afaan Oromoo. Barreeffamnis sirnaan akka barraa'e asuma keessatti ilaalaa deemuu dandeenya jechuudha. Qubee gurguddaa afaan Oromoo. Capital letters jechuudha. Isaanis akkuma isinitti mul'atu kun qubee gurguddaadha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isaan kunniin qubee gurguddaa afaan Oromoo jechuudha. Qubee gurguddaa afaan Oromoo bifa kana qabaa jechuudha. Kan beeknus warri hin beeknes haaraa barannus isa kana bifa kanaan qubeessuu danda'uu qabna jechuudha. Qubeen afaan Oromoo qubeen gurguddaan kana fakkaata. Itti aanee kan jiru qubee xixiqqaadha jechuudha. Isuma kana xixiqqaa isaa jechuudha. Qubee gurguddaa itti aanee qubee xixiqqaatu jira jechuun bifa lama qaba jechuudha. Qubeen afaan Oromoo qubee xixiqqaa afaan Oromoo jedha. Qubee xixiqqaa afaan Oromoo kan small letters isaan kunniin bifa kana qabu jechuudha. Akkuma argitan A xiqqaan isa kana, B xiqqaan isa kana, C xiqqaan isa kana, D xiqqaan isa kana, E xiqqaa, F xiqqaa, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jechuudha.
Isaan kunniin qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa afaan Oromooti jechuudha. Kana maaliif kaasaa namni bu'uurarraa kaasee afaan Oromoo barachuu barbaaduu fi adeemsa keessatti warri afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu dandeenyu kan immoo hanqina qubee sirnaan qubeessuu qabnu immoo gara boodaatti yeroo gara jechaatti himaatti dabarru achi keessatti barachuu dandeettan. Garuu asirraa maaliif ka'ee bu'uurarraa yaada irratti hundaa'ee jechuudha. Yaada uummataa irratti hundaa'ee bu'uurarraa ka'uun barbaachisaa waan ta'eef asirraa eegalee jechuudha. Kanaaf qubeen gurguddaan afaan Oromootii fi qubee xixiqqaan afaan Oromoo namni kamuu kan beeku bifa kana qabaa jechuudha. Qubeen afaan Oromoo gurguddaan bifa kanaan yoo ilaallu itti aansinee qubee biraa kan ilaallu qubee dachaati jechuudha. Qubee gurguddaa ilaallee jirra. Qubee dubbifamaa gurguddaa akkasumas dubbachiiftuun isa sun keessa jiranii garuu gara dhumaa irratti dubbifamaa fi dubbachiisuu addaan baasnee haalli itti ilaalu jira. Ammatti garuu waluma keessatti ilaalaa deemnaa jechuudha. Inni itti aanu qubee dachaa gurguddaa afaan Oromoo. Qubeen gurguddaan dachaa afaan Oromoo isaan kam jechuudha? Chaa, dhaa, phaa, shaa, nyaa, tsaa fi zhaa. Isaan kunniin qubee dachaa gurguddaa jechuudha. Itti aanee kan jiru qubee dachaa xixiqqaa afaan Oromooti. Qubee dachaa xixiqqaa afaan Oromooti jechuudha. Isaanis chaa, dhaa, phaa, shaa, nyaa, tsaa fi zhaadha. Isaan kunniin itti fayyadama jechoota keessatti gara gadiititti kan as keessatti baay'inaan itti fayyadamullee qubeen ergisaas kanneen fakkeenyaaf asumarratti ibsuudhaaf jalqabumarraa kaasne jechuudha yoo laalle qubeen gurraachesse kun qubee ergisaati jechuudha. Qubee dachaa keessatti kaan keessattis akkasumatti jira. Isaan kun qubee maaliiti jechuudha? Qubee ergifannaati jechuudha. Afaan Oromoo keessatti baay'inaan kan tajaajila kennine jechuudha. Phaa, tsaa fi zhaa jechuudha. Kanaaf inni kun qubee dachaa bifa kanaan ta'a jechuudha. Bonni qubee dachaa afaan Oromoo. Haaluma kanaan itti fufnee kan laallu dubbachiiftuu afaan Oromooti. Inni sila ilaalaa turre jalqaba irratti ilaalaa turre dubbifamaa afaan Oromoo gurguddaa fi xixiqqaadha. Asirratti wanti hubachuu qabnu dubbifamaa keessatti dubbifamaa yeroo ilaallu keessatti qubee gurguddaa afaan Oromooti walumaa galatti ilaalle. Walumaa galatti qubee afaan Oromoo dubbifamaa fi dubbachiiftus bakkuma tokkotti qubee afaan Oromoo yookaan immoo qubee gurguddaa afaan Oromoo, qubee xiqqaa afaan Oromoo akkasumas qubee dachaa afaan Oromoo jennee ilaallee jechuudha. Itti aansinee amma qubee gurguddaa fi xixiqqaa erga ilaalleen booda qubeen afaan Oromoo bakka lamatti qoonnee ilaallaa jechuudha. Isaanis dubbachiiftuu fi dubbifamaadha. Qubee afaan Oromoo keessatti akkaataa itti fayyadama qubee afaan Oromoo keessatti bakka meeqatti qoonnee ilaallaa? Bakka lamatti qoonnee ilaallaa jechuudha. Akkaataa hojiirra oolmaa yookaan immoo jecha ijaaruuf qaamoleen afaan Oromoo keessatti iddoo guddaa qaban dubbachiiftuu fi dubbifamaa addaan baasnee tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf dubbachiiftuu afaan Oromoo jedha asirratti kan agartan dubbachiiftuun afaan Oromoo yookaan vowels afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu 5 qaba. Akkuma hundi keenya beeknu afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu 5 qaba. Isaanis akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana A isaan kun gurguddaa fi xiqqaanis waluma faana ta'anii jiru. Qubee A, E, I, U, O. Isaan kunniin qubee dubbachiiftuu gurguddaa yoo ta'an kan gara gadiitti argitan kun immoo qubee xiqqaadha. Maaliif jennaan qubee gurguddaan akkaataa sirruqa afaan Oromoo keessatti gara fuula duraatti barachuu dandeenya. Qubeen afaan Oromoo bifa lamaan jira. Qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaadha. Yeroo barreessinu akkamitti dhimma akka baanuu fi akkamitti akka dhimma baanu adeemsa keessatti gara gadii irratti kan ilaallu ta'a. Ammatti garuu kan ilaallu kophaa kophaatti ilaalaa deemnaa jechuudha. Dubbachiiftuun afaan Oromoo isaan kana yoo ta'u itti aansee immoo
dubbifama afaan Oromoo kan konsonantii isaa jennuun jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Isaanan kunni warra asirratti argaa jiru kana jechuudha. Eessarraa ka'anii baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, ba, waa, xaa, yaa fi zaa. Akkasumas qubeen dubbachiistuunis qubeen akkuma qubee dubbachiiftuu san qubee dubbifamaanis bifa kanaan ta'anii jechuudha. Qubee asirratti argitan kun qubee dubbifamaa gurguddaadha. Maaliif asirratti qubee dubbachiiftuu xixiqqaa sababiin kaa'uu dhiisee fi gubbarratti waan ilaalleef yeroo lama irra deebinee ilaaluun barbaachisaa miti waan ta'eef qubee xixiqqaa gara gubbaarratti ilaallee jirra waan ta'eef kuni qubee dubbifamaa afaan Oromoo jechuudha. Bifa kanaan ta'a. Hubachiisa asirratti dubbifamaan afaan Oromoo qubee dachaas asuma keessatti hammata. Qubee dubbifamaa kana keessatti hammatamaa. Isaanis akkuma asirratti argitan kana hubachiisa dubbifamaan afaan Oromoo qubee dachaa fi hudhaa ni dabalata. Akkuma asirratti argaa jirtan kana chaa, daa, nyaa, shaa, phaa fi tsaa akkasumas kanas of keessatti hammataa jechuudha qubeen dubbifamaan jechuudha. Gabaabumatti yeroo haga ammaatti kan laallee qubee gurguddaa afaan Oromoo, qubee xixiqqaa afaan Oromoo fi akkasumas dubbifamaa fi dubbachiistuu afaan Oromoo ilaallee jirra. Itti aansinee immoo boqonnaa lama keessatti kan ilaallu sagalee afaan Oromoo ilaallaa jechuudha. Qophiilee biraa barii miidiyaa kan biroo wajjin turtii akka gootan kabajaadhaan isin affeera. Hundi keessaniyyuu guyyaa kibxataa sa'aatii galgala jechuudha. Sa'a lamaan booda sagantaan kun dhaabbataadhaan isin darba. Akkasumas dilbata galgala sa'a lamaan booda oduun kun sagantaan kun isin darba. Sagantaa kana namoonni ga'eessonis ta'ee akkasumas daa'imman afaan Oromoo barachuu barbaaddu biyya keessaa fi biyya alaallee jirtan sagantaa kana yuutuubii keenya birraa barii miidiyaa jedhu seentanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii taatanii barnoota kana akka irraa dhadhamtan isin affeerraa. Sagantaa birootiin akka wal agarruutti nagaa isinitti dhaamadhaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.